maqaa waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Waa tokkoon dhugaa barbaade maskaranii gaafa bultii tokko gara Gujii kan ture waaqayyoon irratti gunguminsiin jedha deemsee si galchaa gara biyya keettas si deemsa irratti gunguminsiin jedha naan jedhe garuu jedhanii natti dubbata waaqayyo maaf akkasitti natti dubbate silaanoo irratti gungumeen beeku jedheetuma shakkee galee haa ta'uyyuu malee gaafa galuuf ka'u gungummi guddaa keessaan gale yaa waaqayyo maaf akkas na gootu edaa kana beektatee natti dubbattee dursa jedhee baay'ee waaqayyo irratti gungume garuu waaqayyo sayyuu natti hin lakkoofne garuma biyya kootti na deebise ergan deebi'ee asitti gale immoo gungummi sanirraan kan ka'e nuti keenya iyyuu nama waaqayyootii icciitii beekna silmii asirratti na ciniine sarbaa kanarratti jecha silmii beektu silmiin na ciniine silmiin kun maaf jedheen galgala bakka irraa fuutu ofirraa kute silmii sanirraa kan ka'e narratti dhiita'ee baay'ee ittiin rakkadhe baay'ee namoonni hojii oolu ani garuu taa'an oola galgala hin taa'u hin dhaabbadhu hin ciisu dhiitoon sun immoo gara dhiigatti jijjiirrame yeroo inni dhoowwu dhiigna narra gadi yaa'a ture surree keewwadheen ciisaa ganama baafadheen miica nan qayyaradha immoo yeroo guyyaa kanatti nama bira dhaquu nan affaran ture yoon taa'e dafee surree keessa gabba'eetiniin teessoo irratti mul'ata dhiigni yeroo oon dhaabadhe narra gadi ba'eetiin caammatti nan amma dhiigni maal yaa waaqayyo edaa kaleessaayyuu kana beektaa narratti hin gungumin jettee dubbatte ammas immoo jedheetumaan baay'ee jireenyi koo qabamaa kan ta'e ammas waaquma irratti gungume garuu silkiidhaan nama waaqayyooti dawwalee akkasitti nan dhukkubsadhaa silkiidhaan naa kadhadhaame jennaan silkiidhaan hin kadhatamuu koottaa naan jedhan egaa guyyaa sanillee kadhannaa waan jiru seene deemeetuman dhufee kana yaabee tana gubbaarratti yeroo isaan kadhatanii kophaa soomanii tsalliyanii ta'uun beeku kophaa jiru namoonni as keessa jiru maal gochuu dhufte naan jedhan namni wayii yeroo akkasitti dubanne isaaniifan dawwalee jennaan dhaqanii naa dubbisan nama dawwalee natti hime yoo ta'e seesisaa jedhaniin isaanis yeroon isaan biratti ol seenuu waal taatennaan akkasitti na dhukkubaan jedheen egaa dibata harka kiyya irratti buufanii iddoo na dhukkubsanittis buufanii har'aan achi fayyiteettanaan jedhan dhuguma yeroon taa'u kan dhiigni surree keessa gabba'ee teessoo irratti mul'atu yeroon dhaabbadhu narra gadi yaa'ee caammatti kan namu sun guyyuma gaafasitti qal jedhee narraa dhaabbate waaqayyoof galataa egaa kuni xiqimtii keessa guyyaa gaafasitti kaasee narraa dhaabbateera ani dhufee dhugaan baane inuman ture dheengadda immoo waraansan na qabee baay'ee na dhukkuba yaa waaqayyo dhuguma waan gurguddaa naa goote natu dubbachuu dadhabe guyyaa roobii kadhannaa qabu dhaqee tanan dhugaa ba'a yaa waaqayyo na maari jedhee waaqayyoon kadhadhe waaqayyoon dhibee narraa fayyisee dabala waaqayyoon Maallee dhugaa barbaaddu saba waaqayyo dura jirtu waa waaqayyo isinii godhe dubbadhaa. Yoo waaqayyo maqaan isaa baay'isee guddisee maqaan Yesuus haa galateeffamu saba waaqayyo akkam jirtu isiniin jennaa galanni waaqayyo hafaa ta'u. Waaqayyo waan guddaa nu godhee nutis biyyi keenyas immoo dhufnes aanaa buunaa dindabaran bakkee qalaateedha waldaan keenyas waldaa makaana Yesuus irraa waaqayyo waldaa kanatti gaafa dhufnee keessa torban lama eega dhufnee dhimmaaf dhufnee waaqayyo waan guddaa waan dinqii nu godhee waan hin ta'a jedhamee yaadamne gooftaadhaaf hin danda'ama asuma guyyaa torban irraa torbee achaan isa darbees asuma waaqeffadhee ijoollee koon na fidee isin asumaanis nu boleessa wajjin asuma fuullee kana teenyee asii boodee waaqayyo dizee karaa namasaa karaa raajii wanta isinii ta'u tokko yoo dookimentis ta'e yoo wanta irratti waaqa gaafattan fuula waaqa kaawwadhaa isiniif ta'a jedhanii dubbatanii anis yaa waaqayyo waan qabadhee dhufe nabeetta yaa Yesuus eebsuu gara nama isa argitu fuula kee jirra kunoo na biran darbi
amma karaa nama kee karaa ija godhatteettiin argitu afaan godhatteettiin dubbatu natti dubbadhu dhuguma naa mirkaneessita har'a amaneen dhufe torbanarraa galataa fanan aarsaa kee iddoo aarsaa kana dhaabadhee si galateeffachuu qabnan jedhee kana jedheen hammuma sun haleluuya Yesuus Maali waaqayyo bitaanatti galeera jedhi jedhama. Ameen. Bitaanatti gale wajjin bitaanatti gale jireenya bitaanatti galeera. Maali gooftaa Yesuus Kiristoos jechaa jirta. Waaqayyo fayyisaa keeti, humna keeti, hirkoo keeti. Ammas isuma si gargaara. Isuma si gargaara kana booddee. Ilillee guddaa bitaa waaqayyo. Nawaamanii kottu beekatanii asumatti na baasanii waaqayyo galgala keen bareessa. Hinsita hirraafamta hindina dubartiin kun dhiphina keessa jirte dhugaadhaa namni foonii dadhabaadhaa waaqayyo naa kakattee silaa akkaman ta'an jedhee as geenyaan immoo nama baay'een darbuusaa hin dabarsanii isaan gaadha qiilaalennaan han koddidu Yesuustu naa kakate kaleessas waan gurguddaa mana koo irratti waan godhen beeka waan dhigoo nan qaanessu kakuudhaan mana nu baasee Yesuus nu biraan hafu naa ta'a anaa sagalee olii naa dhufe har'as kun walatti dubbate gooftaan godheen nawaamanii kottu beekatanii asumatti na baasanii waaqayyo galgala keen bareessa. Hinsitaadha guddaadha Yesuus. Anis waldaa kana baay'ee garaan kootti boqoteera hamman danda'u hamman argadhetti gooftaan koo immoo galgala keen bareessanne jedhee moo ganaa hojii mana waaqayyo abbaa koo baay'ee na jaalatan nan jaaladha baay'ee mana isaatti waldaa koo keessatti boqodhu haaraan galfadhu baay'ee gooftaan koo oolmaa gurguddaa naa oole asittillee ijoollee koo bira kun waaqayyo as gochuu danda'ani kakuun koo oli malee gadi miti addanatti iyyuu waaqayyo moo waan xiqqii kan hanaa hojjeta galgala koo inni bareessuuf naa kakate amanamaadha harkisaa bal'aadha iddoo sunis gaafa ga'e cina keessa dhaabadhee hamman danda'u akkan waaqa koo mana isaa yaaddadhu inni naa gargaaru haala koo moo Yesuus inni nuuf mijeessu. Ilaamee gaaffiin isin gaafadhaa. Gaafa dhaxxanii interviyuu gaafatamtan gaafii afaanii isinoo Ingiliffaan dandeessan. Akkamitti deebistan moo akkamitti isin deemuu dandeessan? Yesuus matutti darbe malee nuti inni dubbatu jennee dura afaan Oromootiin nuuf kan inni yoo ta'es Ingiliffaan hundi deebisaa jennaan. Dhiisi ani ofuma koo waaqayyo nan darba jedhe ilman dubbadha. Ati cim jedhe namichi Amaarinyaa beekaa jedhe. Ingiliffa faranjiin afaan Amaariffaa danda'a. Achumaan nawaamnaan taraangoo nageenyaan waanuma achii na gaafatee hammam turtadhee hamma kana jenneeni abbaan manaa kee damoosa meeqa nyaatadhee hamma kana jenneeni kana achi mucaan kee achi wanti Ameerikaa taatee jennaan taatee ittiin jedheeni bakka tasadii kanfala wanta guzoo wanti ittiin deemtan ennaan isaan tunuu kanfalaan jedheeni bakka amasagginaalloo deemaa wanti nu gaafa waaqayyo waan baay'ee naaf godhe isa keessaa waan muraasa isaan nu gaafa innis immoo bara 2010 keessa baay'ee na dhukkuban ture otoon garaatti baay'ee jiru baay'ee yeroo baay'ee abjuudhaan wanta na lolutu jira yeroo hunda nama du'e faanan bulaa kanaaf sodaa baay'eetu natti dhaga'ame ture isumarraan kan ka'ee akkuma sun immoo duraanii bara 2013 mucaasa jalqabaa garaatti baadhee gaafa ji'a 9 bitee kutaa daamsaa deemu mucaan kee ukkaammameera jedhanaan jedhanii kanumaan nan ture turtii isaatii lamaan booda daamni kee garaa keessatti du'eera naan jedhanii akkuma sun mucaan sun du'ee ture isaatii lamaan olaan garaa keessatti du'aa baadhee du'aa kana keessaa baasanii kanumaan baay'ee nan sodaadheen ture amma homaan ture taalaata jedheen baay'ee sodaadheen ture achumaan asitti namni waaqayyoo namoonni isin dhukkuba as baay'anii asan ba'ee gaafa nas ba'u ulfa kana afaan seedhan si ajjeesuuf kan jedhanii akkuma sunii naaf kadhatanii gaafa suniitii abjisuutti sin deemine mucaa nagaan danda'ee waaqayyo mucaa nagaa naaf kennee kanaaf sabni waaqayyo naaf galateeffadha. Akkuma sun immoo na dhukkuba
dhukkubaan ture cinaacha kiyya karaa mirgaa kana dandeessu mayyooti gabaayyeedha baay'ina dhukkubana qorottomaana nyaata achumaas namni waaqayyo sitti na kaasanii too luka kee kanatti dhukkuba baay'ee naan jedhee iyyina dhukkubaan jedheeni yeroo dhiyootti lukti kee kuni paraalaayisii ta'uuf naan jedhanii ergasii luka kiyya kanarraati naan fayyee kanaaf sabni waaqayyo naaf galateeffadha. Gaafadhu mucaan inni dura garaa keessaa baasanii isa lammaffaa irratti immoo shakkitee gaafa dhuftu kan mucaan isheen deesse jechuudha isa kana. Namni garaa nama keessatti namni daa'imni du'u miti cochoomuu yeroo dadhiisu baay'ee nama cannagaa. Ani immoo daa'ima du'aa sa'aatii lama olan garaa keessatti nan baadhee doktoroonni illee du'uudhaaf mucayyoon kun daqiiqaa 15 ishee hafee riiferii gisee Phaawulos naa barreessanii achi hin geessudhanii doktoroonni akkuma ta'etti du'aa kana keessaa baasanii waaqayyo isa gadde mana kootti gashuuf kaa'ee gadde narraa cabsee galataaf mana kootti na dhaabee mucaa nagaa kaasu na gursee isa kaasu nama gursu kana waaqayyoon na galateeffadha.